Ark fuunee babaaroo bosonaa inni jaalatamtoota daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork qophii galatuumata jedhuun man jireenya Piroofeesar Mararaa Guddinaa Hadir Burraayyuutti argamutti dhiyootanaa jiltii wayitaate jirti. Jilsuuni uummata Oromoo hagaaf isaan manidhaa jiran namoota deddeeban isaan gaafatan qeerroo Oromoo manidhaati isaan baas akkasumas uummata waltu gurmaa'u manaaf manjaaree fi makiinaa isaan chochooniifis biteef galatoonfachuuf dabalataan ammoo dhiyoota yuunivarsiitii Finfinnee irraa Piroofeesar jedhamanii sadarkaa sunti waan ol guddataniif jila wayii qopheeffatanii jiranii jilsuun irratti namoota hedduun argamanii akkasumas OMN irras Waalikheen Zabidaa Qaasimachi dhaqxee jilnam kana irratti argamuun waan qopheeffatti qabdi garachi dabarree walti deebina. Ka eebbaaf nu gahee galateeffannaa galata isaa ta'uu kabraa Piroofeesar lubbuun jiraatee waan meeqa keessa darbee Piroofeesarummaa isaa argatee bakka kanaan walitti nu qabuu isaatii fi baga kanaan si gahee hin jedhaa jechuudha. Piroofeesariin ka Piroofeesarummaan waan meeqa keessa dabarsee asiin ga'e immoo Piraayim Ministeerii nuuf haa godhu fayyaa ta'a ulfaadhaa. Naasirra sidhamaniiru amma sidhamaniiru hidhaa keessaa ba'anii warri immoo akkana gootanii lammiin namni immoo lammii malee hin bareedu bareessitanii manas waan inni caafe sana makiinaa irras kennitanii har'amoonni immoo Piroofeesarii ta'ee Piroofeesariin isaa eegii dhageenye tureera. Boodatti immoo hidhame nuun jedhani Piroofeesariin suni isa bichaa miti. Maayidhagiin isaa siin hidhamee ture. Amma immoo isaa jarri lachuu baga ba'ani. Isinis baga baatanii egaa nuyi mishiidii malee kana deebanii deemu. Nagaan nutti hambisu hunduma keenya tokko nu haa taasisu. Tokkummaa isa jennu kana waaqni dhugaadhaan tokkummaa nuuf haa taasisu. Garaa qulqulluudhaan akka tokko taanu nu haa taasisu. Rabbi kana jaalataa hundumti keessanis tokkummaa kana jaaladhaa. Piroofeesar duruu tokkummaa jaalatu beekna nuti garuu waan itti. Ajaa kana inni jiru hundumti keenya immoo yaada sanaan akka deemnu tokkummaan kun bayeessaa yoo sumna arganna tokkummaa keenyatti nu jabaadha biyyi muduun jechuu kooteen kanaan kana namqise waaqni itti haa guutuu ga'ee. Piroofeesar Mararaa gaafa inni yuunivarsiitii jiru gaafas waggaa meeqaffaa keessa akka inni jiru hin beeku 74 jalqaba arge. Yuunivarsiitii keessatti inni reefu gala fakkaata waggaa lammaffaa ta'u waggaa tokkoffaa yaadadhu. Yeroo sana Student Movementii keessatti wal argine wal barre gaafasii jalqabee hin beeka. Piroofeesar Mararaan is hard working nan beeka gaafasis ergasii immoo 82 irraatii jalqabee hamma 85tti fakkaata mana hidhaa keessatti ni closely isa beeka halkanii guyyaa nama hojjetudha kanaafi kuni isatti xiqqaata malee ittiin guddatu baay'ee ni gammadee baay'ee ni gammachuu guddaan natti dhagahame kuni ifaadha. Kana booda egaa Piroofeesar Mararaan paartii jabaa tokko nama hoogganudha nama hundatu beeka darbee immoo qooda inni biyya kana keessatti mirgi ilmi namaa walumaa gala mirgi dimokiraasii mirgi ummatoota mirgi nam tokko akka kabajamu ka qabsoo waggaa dheeraa godhedha kana keessattis miidhama guddaan irra gahedha
haa ta'uuti ammallee obbo naman deebine falmaa kana itti fufee biyya kana keessatti qoodi isaa guddaa dhadheen amana. Kanaafi uummatis ta'ee mootummaan nama akkasii bakka isaaf malu yoo kenne qooda guddaa uummataafis biyyaafis buusa jedheen amana karaa mataa. Namni tokko hawaasa tokko keessatti dhalatee eega of beekee booddee of beekuusaa bira darbee uummata isaa hawaasa isaa beekaa. Yeroo baay'ee immoo hawaasa keessatti dhalate kana yommuu ilaalu rakkina inni qabu rakkina ofiisii isaatii argee keessatti hirmate dhukkubbii uummata isaa ijoollummaa isaatii ka'ee hubatee ijoollummaa isaatii ka'ee wanta karaa isaa irratti isa mudate karaa barnootaa karaa qabsoo fakkeenya ta'ee bu'aa ka'ii inni nama gaafatu hundumaa aarsaa inni nama gaafatu hundumaa kafalee addana gahuu jechuun waan xinnoo miti. Moo'ichi kuni moo'icha karaa qabsoon uummata keenya gochaa jiru iddoo guddaa irra gahee jira. Akka mataa isaatti immoo piroofeesariin karaa barnootaa qabsoo godheeni lafa namni tokko ga'uun irra jiru biyya tokko keessatti gahee jira. Ni barsiisuudhaan ijoollee baay'ee beektota baay'ee horateera. Qabsoo isaatiinis immoo duuka buutota baay'ee horateera. Durri yeroo biyya jiru xinnoo dhagaheera baay'ee hin beeku. An eegan yuunivarsiitii dhufeeni arge. Eegan yuunivarsiitii istaafii ta'een isas immoo akka istaafiitti achitti arge. Eegasii oduu isaa akka inni hidhamee bahe dhagaheera. Garuu isaa asitti qabsoon inni gochaa ture lafaa ka'ee dhaaba tokko uummata kanaaf jedhanii uumuun mataan isaa murannoo guddaa gaafata. Baay'een keenya kanan goonu murannee kaane dhaaba tokko hin uumnu. Kun murannoo tokko. Dhaaba uume kanaan immoo ammas duukaa bu'ee dhaabni kun akka firii godhatuu fi ammas qabsaa jira. Duuka buutota baay'ees horateera. Nan amanaa nan abdadhas immoo dhaabi kun qabsoo uummanni Oromoo gochaa jiru iddoo tokkorraanii injifannoo irraan nu ga'a jedhee yaada. Hirmannaa uummatootaati wajjin. Kanaaftu ani qoodii Piroofeesar Mararaan gochaan inni godhe seenaan isaa hunduma ijoollee Oromootiif seenaa nuti irraa barru kan nuti duukaa buunu kan nu fakkeenya godhannu jedhee yaada. Guyyaa har'aa baay'ee gammachuu guddaan natti dhageessisee maaliifi Piroofeesar Mararaa akka barataattis akka barsiisaattis duraa kaaseen beeka. Kanaafi amma yeroo dheeraadhaa fi Piroofeesarii ta'uudhaa fi hundumaa guuttatee gara waggaa 10 ta'a gadi qabaadhumaanii gatuma eenyummaa keenyaatii fi baay'ee gadi qabaa turanii. Kanaafi yeroo dheeraa booda argachuusaa baay'een gammadaa. Keessatti immoo ani warra hojii Piroofeesariidhaaf guutu gulaaluutti ilaaluutti caqasuutti komitee sana keessan ture. Duraan ture kan komiteedhaan dabarsine isa booddee si'a meeqa gad deebi'ee si'a meeqa ol deebi'ee amma si'ana Piroofeesarii ta'uu isaatii fi gammachuudhaaf na waamee gammachuudhaafin as jira. Nama baay'eedha kan addana jiru baay'een itti gammade. Piroofeesar Mararaanii waan qabe anin gad hin gadhiifne nama cimaa barataas barsiisaas yaada gaarii Oromoodhaaf Oromummaadha yaada gaarii nama qabudha. Kanaafi yeroo dheeraadhaaf immoo akka karaa siyaasaa poolitikaadhaan qabaa guddaa wal'aansoo guddaa kan godhaa ture. Keessatti Ma'isoon Yuuz Liigii keessa ture. Yeroo sana waanuma akkas siyaasaa kanaafi cimee akka barataattis akka barsiisaattis cimee duukaa bu'aa gatii turee fi yeroo dargii hidhamee waggaa 7 hidhamee ba'ee achii deebi'ee immoo
waan qabe gadi hin gadhiisu akaadamiyaadhaa galee yuunivarsiitiidhaa bayeessa godhee hojjetee qabxii guddaadhaan eebbifamee achumaan immoo akka achi barsiisu achitti ramadamuusaa nan beekaa. Hamma yoonaas nama gaariidhaa. Amma yoonaa wal'aansoodhuma duukaa jiraa. Wal'aansoo isaa kana keessatti immoo Oromoo Koongirees kan jedhu qindeessee biyya keessatti wal'aansoo qabaa ture. Ofeekoo kan jedhamu wajjiniin walii galee biyya keessatti wal'aansoo qabaa akka turen beekaa. Ammas immoo dura taa'aa kafaa'oo ta'ee akka madirakiittis madirakii kan jedhamu bal'isee ilaaluudhaan walitti qabamanii hojii guddaa akka hojjetaa jiranii wal'aansoo guddaa akka godhaa jiruun beeka akka Oromoo tokkooti. Wajjin tamaarree biyya tokko wajjin guddanne haa ta'u malee egaa namni fiildii hundumaa hin qabata inni manum tamaariitii yookiin manum barnootaatii qabee baay'ee jabaadha achi amma oonaatti egaa karaa immoo poolitikaa kana keessa seeneet hojjechuurra jira amma matuma wal'aansoo kana keessatti keessuma wal'aansoo Oromoo keessatti iddoo guddaa qaba kanaafuu inni gara fuulduraattis ta'e nama Oromootiif baay'ee ijaa hojjetuuf ammas akkasumatti itti cimsee akka itti fufu abdiin qabaa jedheen dubbadha. Mararaan beekaa namaatii waaqayyo beekaa godhee uumee barachuus hin danda'a barsiisuus hin danda'a. Kanaaf nama gaarii nama waan baay'eedhaaf dhimma baasu waaqayyo Oromoodhaaf kenneera. Kanaaf warri Oromoon jaalanni immoo isa balleessuu barbaadu waaqayyo immoo hin dide hin balleessu hin badu jedhe. Kanaaf inni akka inni jiraatu akka inni leellisu akka inni guddatu barbaadna. Maaliif Oromoo keessatti nama baay'ee miti namni akkanaa. Kanaaf hin qusannaa waaqayyo eebbisu. Amma wanaatti waan inni godhe hundumaa eebbisu waaqayyo gara fuulduraatti isaa eebbisu waaqayyo. Baay'ee nan gammada karaa kootiin gammachuu guddaadha. Inni iddoo kana ga'uu isaatii fi yeroo baay'ee qabsoo baay'ee godheera. Akka dhala Oromoo tokkotti Oromoodhaa fi jireenya isaa hundumaa gadhiiseera jechuun hin danda'ama. Mana qabus gurguree jireenya qabus hundumaas karaaf kennee qabsoodhaa fi nama garaasaatiin garaasaa qulqulluudhaan yaada isaa hundumaan jireenya isaa hundumaa qabsoo Oromoof nama kenneedha jechuun hin danda'ama. Kanaaf Profeesar Mararaanii Profeesarneti kana argachuu dura ture utuu qabsoo kana keessa hin jiru ta'e akkuma ormaadha yeroo kana iddoo guddaa gahaa ture. Haa ta'u iyyuu malee immoo yeroo isaa eeggatee qabsoo kana iddoodhaan hamma ammaatti karaarra haa jiraatu iyyuu malee iddoo kana ga'uudhaaf itti dhamuudhaan itti rakkachuudhaan mindaa dhabuudhaan jireenyi isaa yeroo hundumaa walaallammii ta'uudhaan mana jireenyaa dhabuudhaan idduma bulee ba'uyyuu dhabuudhaan rakkataa nama tureedha. Kan ammoo akka nama tokkoodha beekumsa isaatiin jiraachuu nama danda'u ture garuu qabsoo kanaaf jedhee nama rakkina argaa tureedha jechuun hin danda'ama. Profeesar Mararaajin kan wal nuyi beennu qabsoo kana irratti malee iddoo gara biraatti waliin hin barre yuunivarsiitii tokko keessa ani xinnoo duran ture kanan fixe inni na booddeedha. Ergasii booddee Profeesarneti isaa kana yeroo amma kana argate garuu yeroo 2004 jalqabee kaafaa'oo fi mano kaafaa'oon yommuu uumame jalqabeeti kan inni yommuu sana dura taa'aa ture. Ani ittaana dura taa'aa ta'anii filamee 2004 jalqabee akka lakkoofsa Habashaatti hamma kana qabnee wajjin hin jirra.
ergasii utuma wajjin hin jirru hidhamuun dhufee aan akka carraa ta'ee hin hidhamne inni hidhaa keessa ture. Nuyi nama 24 taanee koree hojii adeemsiftuu turre. Kana keessaati akka nama 13tu hin jiru ture. 12 taanee gaafa inni mana hidhaatii ba'u unitu hiikame jechuun hin danda'ama. Baay'ee waggaa darbe keessatti yeroo waggaa darbe kana keessatti nuyi rakkina guddaa keessa argaa turre. Paarlamaan nurratti akka kaafaa'oon akka inni yakkamaa akka inni ta'e abaa'ootti ittaansee biyya kana keessa jeequmsa guddaa uumuu isaatii fi kanaaf gaafatamuun isa gubbaa jira jedhamee paarlamaan nurratti murteessee garatti deemnu wallaallee abdiis kutannee yeroo turre keessatti kana booddee jijjiiramii dhufee innis mana hidhaatii ba'ee warri hidhamanis hidhaadhaa ba'anii amma yeroo kana ga'u kan nuyi dandeenye kanaadha jechuudha nuuf gammachuu guddaadha. Guyyaa har'a ga'uu isaaniitiif baay'ee gammannaa fakkeenyummaan isaaniifis immoo ijoollee keenyaaf obboloota keenyaaf uummata keenyaaf fakkeenyummaan isaa baay'ee gaariidha. Dargaggoonni keenya fakkeenyummaa kana ilaalanii jabaatanii baratanii jabaatanii hojjetanii saba isaaniifis ofii isaaniifis waan maqaa qabu waan bu'aa buusuu danda'u tokko hojjechuudhaaf isaan kakaasa jedhee tayyaada nus hunduma keenyaatiif hamilee kan kennuudha. Kanaatiif iddoo kanatti argamee har'a gammachuu koo isaanii wajjin hirmaachuu kootiif gammachuu guddaan natti dhaga'ama. Kana booda wanti eegamu egaa akka seera akaadaamiitti sadarkaa dhumaati kuni. Haa ta'uuti egaa warra biroo immoo akkuma kana leenjisanii barsiisanii jabeessanii fakkeenyummaa isaaniitiin sadarkaa guddaadhaan ga'uudha. Namoota isaan hordofan hundumaa jajjabeessuudha. Sadarkaa isaan irra ga'an kana immoo namoonni baay'een akkuma kana akka isaan jabaatanii irra ga'aniif jajjabeessuudha natti fakkaata. Egaa fakkeenyummaan keessan baay'ee nu boonsaa baay'ee gammannaa umurii dheeraa isiniif kennu bara hafe kana immoo ijoollee keessan jajjabeessuudhaan namoota keessaniif uummata keenyaaf fakkeenyummaa gaariidhaan akka dabarsitan waaqayyo isin haa gargaaru jechuun barbaada. Egaa beektanii barbaay'ee gara waggaa 10 waliin jalaa qabanii turanii professorshipii jedhan kana amma kennuun isaanii baay'eessadha. Egaa akkuma beektanii manas mana hidhaatiin nan ture namni bitee makiinaas akkasuma makiinaa baay'eessa bitanii kanas kan egaa wal qabatee gammadeera. Barbaay'ee gara waggaa 10 olii faa professorshipichi qabamee turuusaa natti dhagahamaa ture. Akkasuma jecha iddoo namni ga'e ga'anii waan tokko gumaachuu waan namarra jirus gumaachaa waan argachuun namarra jirus argachaas ga'uun baay'ee baay'eessadha. Baay'eessa jechaan jira. Amma dandeettii kootittis amma beekumsa kootittis waan hojjechuun nurra jiru waan gochuun nurra jiru qabsoo saba ofiitii fi hamman dandee gumaachaan ture ammas hamman humnaaf dandeettii sana qabutti gumaachuu ittan fufa. Kana gubbaatti egaa hunduu waan bichaa otoo hin taane qabsoon kun karaa qaxxaamuraa guddaa gubbaa jira. Amma humna keenyaa egaa karaa kana qaxxaamursiisuudhaa fi hundi keenya gumaacha gochuun nurra jira. Anis amma danda'e gumaachaan godhu. Ayee qophiin galata uummata jedhaman Profeesar Mararaa Guddinaa qophaa'e hawam daawwattan sun turte. Profeesar Mararaan namoota deddeebanii mana hidhaatti isaan gaafatan qeerroo Oromoo kan mana hidhaatti isaan baas namoota mana ijaaraniif akkasumas makiina bitaniif dabalataan immoo Profeesarummaa kan argachuun wal qabatee jilguddoo qopheeffatan akka ta'u hawam daawwattan sun fakkaatu ture waan daawwattaniif horaa bulaa deebanaa jira. Tokkummaa 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 yaa ilmaanii Oromoo tokkummaa tokkummaa ni kumna tokkummaa.